hordee gadhaabaan qabaate kan buqqisee darbata kanis mana mammaa qabaate kanis dhugaaf mar'atay. Ashamaa harka fuunee hordoftoota Fu'aad Show jalatti argamtan akkam jirtu jecha nageenyi kiyyaa bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u jecha eeyyen warri haaraa dhuftan subscribe godhachuudhaan maatii jaalalaa ta'a anaa dhufu jedha obboleessi keessan kan isin jaallattan sun jechuudha. Eeyyen subscribe godhadhaatii maatii keenyatti dabalama. Maatiiwwan kiyyaa asirratti argamtan immoo like gochuudhaan nu jabeessaa ulfaadhaa. Warri haaraa dhuftanis immoo like tuqaa meemee tuqtanii ulfaadhaa galatooma. Akkasii arramoo waan ajaa'ibsiisaa waan raajii natti ta'e tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Eeyyen oduuwwan haalaan nama ajaa'ibsiisan qofa chaanaala kana irratti isiniif qabadhee nan dhufa. Waan ajaa'ibaa addunyaa irratti mul'ate jechuudha. Jaarraa isa dhumaati jechuudha. Jaarraa nuti amma keessa jiru jaarraa isa dhumaa natti fakkaata jechuudha. Mee viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa waan raajii isin agarsiisa jechuudha. Itti aansuudhaan diraamaawwan komeediiwwan adda addaa egaa dirree tokko illee isiniif qabadhee dhufaa jira. Isa immoo boriitu isiniif qopheessee dhufaa jira jechuudha. Yoo jiraanne yoo fayyaa qabaanne jechuudha. Isinis fayyaanaa ta'a anis illee yoo fayyaa ta'e jechuudha. Eeyyan akkasumaan egaa gamanumaan yaada kiyyatti yeroo hin ce'u daa'ima jechuudha as Afrikaa kibbaatti jechuudha waan guyyaa kaleessaa jechuudha waan raajiitu mul'ate jechuudha South Afrikaa keessatti jechuudha. Yeroo baay'ee fakkeenyi jaarraa dhumaa jedha akka amantaa keenyaatti fakkeenyi jaarraa dhumaa keessaa fakkeenyi tokko gaangee fa'itu dhalti waan akkasiitu jira. Gaangeen ishee erga dhalte kan waggaa bubbuleera gara waggaa 5 deemaa jechuudha. Gaangeen dhaltee naan kan argine jechuudha. Amma siinni lammataan immoo raajii akkanaatu mul'ata jedhama jechuudha. Zabana dhumaa keessa jaarraa dhumaa keessa jechuudha. Kanaafuu rabbiin ajaanoo haa baasu jecha nama dhumaa rabbiin hin godhini jechuudhumaan itti fufaa. Hamma South Afrikaa kana keessatti waan raajiitu uumame jechuudha. Guyyaa kaleessa daa'imni waggaa daa'imni jechuudha daa'imni ji'a lama tokko isiniif qabdu. Daa'ima jechuun dhalatee ji'a lama jechuudha. Dhalatee ji'a lamatti dulloome waan ajaa'ibaati jechuudha. Daa'ima akkanaa isiniif fidaa jira jechuudha. Kunoo suuraa isaa isiniif asitti isin agarsiisa. Gara dhumaatti isin agarsiisa jechuudha. Haa ta'u malee daa'ima maayilaalaa kun hojii rabbiiti jechuudha. Waan nama ajaa'ibuudha. Kun jaarraa dhumaa keessaa isa tokkodha. Fakkeenya jechuudha kun fakkeenya jaarraa dhumaati kun. Dulloomaa dhalate jechuudha. Kan na ajaa'ibe yookiin immoo kan na dhibee jechuudha. Kan addunyaa marti dinqisiifataa jiru yeroo ammaatti daa'imni ji'a lama yaa jaran daa'imni ji'a lama dulloomaa waggaa nama 80 fakkaata jechuudha. Fuulli shushuun tuuree jechuudha. Kunoo asirratti isin agarsiisa waan ta'eef jechuudha. Waan raajiitu uumame jechuudha. Afrikaa kibbaa asitti jechuudha. Waan kaleessa mul'atedha kun miidiyaa irratti illee dubbatamaa jira. Miidiyaalee gurguddoon kaasanii dubbataa jiru waan ta'eef eeyyan isaan immoo akka isinii galutti gara haasaatiin isin dhageessisuu fedheetanii waan ta'eef eeyyan oduuwwan haarawaa akkanaa waan adda addaa waan raajii ta'an akkanaallee isiniif qabadeen dhufa. Kanaafuu laayik tuquu hin dagatinaa hundi keessanuu yoo jechuudha nu jabeessaa jechuudha. Yoo isin giidoo nu taatan nutis illee egaa hin jabaanna jechuudha. Kana waaqni raajii najaanoo haa baasu jenna kun jaarraa dhumaa keessaa fakkeenyi tokkodha. Mee ilaalaa ilmi namaa jiran zabana boodaa kana waa baay'eetu mul'ataa jira. Raajii waan baay'eetu mul'ataa jira jechuudha. Bara namni osoo dhagahu hin dhageenye jedhu bara namni osoo ija isaatiin argu hin argine kaaduudha keessa jirra jechuudha. Barammaa akkasi. Barammaa akkasi. Bara dhugaan awwaalamtee bara sobni bara dharree jechuudha. Mootee gilindisaa jirtudha jechuudha. Kanaafuu bara kana keessa rabbiin ajaanuu haa baasu jechuun barbaada. Mee suuraa kana ilaalaa. Suuraa mucaa kanaa jechuudha. Egaa namni akkanatti dhalachuun an argeen beeku duraanis argee waan takkaa raajii kun waan raajiidha. Waan takkaa argine hin beeknudha. Waan nama sodaachisu jechuudha. Mee ilaalaa suuraa gurbaa kana gamanumaan jechuudha. Suuraa ajaa'ibaati ilaalaa. Kun jaarsa jechuudha. Kun ilmoo ji'a lamaati. Ijoollee xiqqishoo ji'a lamaati jechuudha kan isin suuraa asirratti argaa jirtan kun jechuudha. Osoo madulloomuu gaafa dhaltu xiqqishoodhuma ta'ee dhalate jedhu akka miidiyaa gurguddaa irraa argetti xiqqaadhuma ta'ee dhalateetu iyyuu gaafa ji'a lamaa akkana ta'ee argine
Allahu akbar ilaalaa kan waan raajiidha kuni waan nama sodaachisuudha wallaahi yeroo baay'ee namni ilmoo argachuu barbaadu kan jedhu jira kaan immoo kan ilmoo argachuudha maraatutu jira kan naafti irratu jira kan waa adda addaa kana rabbiin dhalchu jira namaaf kennu jira jechuudha kanaafuu waan qabdutti alhamdulillah jechuun dagatini rabbiin galateeffachuu inni isin jechuun barbaada gamanumaan obboleeyyana sirriitti sagalee kiyya dhageessanuu fi jireenyuma keessan maraafu rabbitti shukurii galfachuu hin dagatinaa jechuudha waan itti amantanu maratti jechuudha warri amantaa biraallee yoo jiraattan waan itti amantan silas wanti isin itti amantan waaqa nama uumeedha waan ta'eef nutu adda wal qoqoode malee jechuudha waaqa itti amantanutti galateeffachuun dirqama keessanii jechuudha ijoollee koo kanaafuu kun waan raajiitu mul'ataa jira jechuudha akka addunyaatti waa baay'ee argine jirras kan meeshaa lama qabu fa'itu jira amma ilmi namaa kan meeshaa lama qabu jira meeshaa lama jechuun waan sana jechuudha meeshaa isa kan dhiiraas meeshaa isa kan shamarraas kan qabutu dhalatee ture baay'eetu jira akka addunyaatti baay'eedha yuuni Itoophiyaa keessa yuuni jira jechuudha wanta akkasii Itoophiyaa keessa illee ni jira wanta akkasii wanti raajiin akkasii jechuudha wanti uumamee ni jira jechuudha amma kun dubbii rakkoodha jechuudha kaan immoo ilmoo harka hin qabne ilmoo naafa ilmoo lafaa ol ka'uu hin qabne kan argatu jira kanaafuu rabbiin yaadachuun gaariidha yoo isin egaa waaqa keessan dagattan waaqni illee isin dagata waan ta'eefi nama na yaadatan isa yoo na yaadate yooti na yaadatten si yaadadha jedha rabbiin keenya rabbiin jechuudha kanaaf isa yaadachuu hin dagatinaa yaani sirbaatis abbaan inni sirba isaa sirbus inni waan barbaades godhaa jirusi anoon sagadu anoon kan ta'u anoon an sirbaara anoo kan ta'u waan jedhu waan akkasii kana hin fudhatinaa kanaafuu yoo hanna dhaqaaraatti illee tawakkaltu alallahi dhaqee jechuudha rabbiin si eegaa garuu kan itti gaafatamu siidha jechuudha na yaadadhaa jedhe rabbiin hojii kee kamirrattuu na yaadadhu jedheera kanaafuu rabbii keessan galateeffachuu hin dagatinaa jechuun barbaada itti aansuudhaan kuni ka mee suuraa mucaa kana walumaa galatti isin agarsiisa jechuudha gara dhumaa kana irratti isin agarsiisa eeyyeen isin immoo nu jabeessaa akka nuti kanneen bashannansiisoo fi waan adda addaa isiniif qabannee dhufnuu fi laayikii nu tuqaati nama bira akka nu ga'ullee nu godhaa sheerillee nu godhaa ijoolleewwan jaallattanu hiriyaa baay'ee qabdu hiriyaa 5 ol qabda yoo xiqqaate jechuudha hiriyaa 5 qabduuf gara waasaappiitiin bakka sheer jedhu kana tuqxe achitti yoo ergite hiriyaa kee kana dabalannee jirra jechuudha kanaafuu maatii jaalalaa ta'uudhaan dirree kana irratti kottaa affeeramaan jedha egaa ol ifama oolmaa gaariin jedha nagaanaa ta'a yoo isin nagaa taatan anillee nagaa isiniif ta'a jechuudha isin jaalladha bakka jirtan maratti laayikii gochuun dagatina tuqi laamu matoo silaalu akkasi wal arganneedha argatte dubbii xaqqee yeroo gootu nan argaa jira waan ta'eef jechuudha galatooma guyyaa gaarii